oduu teenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojiitiif tasa magaalaa Jimmaa dhaquun dhagahame. Wallagga deemee na ajjeesu jechuudhaan akka waan woboon Wallagga qofa jiruutti ibsaa kan turan Abiy konkolaataadhaan Oromiyaa keessa socho'uu sodaachuun helikoophteraan Jimmaa wayita dhaqan suuraan agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eera. Ministeera muummee Abiy qofa osoo hin taane Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi Shimallis Abdiisaa Adaanech osoo hin hafin Jimma jiru gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin namichi haadha warraa isaa qaama cicciree ajjeesuun himatame adabbiin du'aa itti murtaa'e. Itoophiyaatti yakki suukanneessaan dubartoota irratti raawwatamu itti fufeera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Abbootiin gadaa Karrayyuu tibbana waraana Shimallisiin ukkaanfaman achi buuteen isaanii dhabamee jira jedhame. Mootummaan ammallee marsaa lammaffaatiif abbootii gadaa fixuu sodaanna jedhan jiraattonni. Abbootii gadaa Karrayyuu 14 bara 2021 bakka tokkotti kan fixe Abiyyi amma immoo abbootii gadaa Karrayyuu hafan eessatti dhabamsiise. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin balaa konkolaataa kaaba Wallootti mudateen namoonni 40 ta'an lubbuu dhaban. Guyyaa kaleessaa namoonni 25 du'uu erga isin biraan geenye booda ture. Namoonni du'an 40 kan ga'an qindeessineerra. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Ameerikaan godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu eegaluun himame. Kunis ajaja Tiraamp hordofeeti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo murteen Tiraamp kun daba hamaadha jechuun murtee godaantota ari'uu Ameerikaa kana qeeqxeetti UN bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin abbootiin gadaa Karrayyuu tibbana waraana Shimallisiin ukkaanfaman achi buuteen isaanii dhabamee jira jedhame. Mootummaan ammaas akkuma bara 2021 marsaa lammaffaatiif abbootii gadaa kana fixuu sodaanna jedhan jiraattonni. Bara 2021 abbootii gadaa 14 bakka tokkotti kan rashane mootummaan ammallee abbootii gadaa Karrayyuu ajjechaa sanarraa hafan dhabamsiiseera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti dhimmi miseensota tuuta gadaa Karrayyuutii fi jaarsolee biyyaa lakkoofsaan 20 ta'an amajjii 2025 hidhamanii eessa buuteen isaanii dhabame isaan yaaddeessu maatii fi jiraattonni himaniiru. Abbaa gadaa Tuulamaatii fi walitti qabaa itti aanaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa kan ta'an abbaa gadaa Goobanaa Hoolas abbootii gadaatii fi jaarsoleen Karrayyuu 20 ta'an akka hidhaman odeeffachuu Addis Standardiif mirkaneessaniiru. Miseensonni tuuta gadaa Karrayyuu 10 fi jaarsoleen biyyaa gara 10 ta'an walga'iidhaaf mana isaaniirraa waamamanii bakka walga'ii isaaniitti qaamolee nageenyaatiin erga fudhatamanii guyyaa 18 darbuu fi yeroo ammaa kana eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu Addis Standard jiraattoota dubbisuun gabaaseera. Namni miseensi maatiin isaanii jalaa hidhame tokko akka miidiyaa kanatti himetti guyyoota 18 dura jechuun amajjii 2025 bulchiinsi aanaa Fantaallee namoota amma achi buuteen isaanii dhabame dabalate namoota hedduu walga'iidhaaf waamuun erga walitti qabee booda namoonni walitti qabaman qaamolee nageenyaatiin fudhatamuu odeeffachuu hime. Kan hidhame namoota baay'eedha garuu kan eessa buuteen isaanii dhabame nama 20 ta'uu hima. Namni maatiin isaa dhabame kun haga ammaatti iddoo isaan jiran wanti beeknu hin jiru. Hidhaa keessa jiraachuu isaanis wanti nutti himame tokkos hin jiru. Du'uu fi jiraachuu isaanii wanti dhageenyes hin jiru jechuun namni maatii isaa dhabee taa'aa jiru kun yaaddoo qabu ibsata. Miseensi maatii jaarsa biyyaa kan biraa Addis Standard dubbises maatii namoota kanneenii dabalatee hawaasni Karrayyuu nageenya miseensota jiila gadaa butamaniitiif yaadda'uu himaniiru. Guyyaa namoonni kunneen qabamanitti namni tokko kan walga'ii keessa ture
gara maatiitti bilbiluun manguddoota biyyaatii fi abbootii gadaa namoota kaan irraa adda nu baasanii eessa akka nuun dhaqan hin beeknu jechuun maatiitti himuu yaadachiisa. Namni addees standaardiif yaada laatim erga fudhatamanii kaasee eessa akka geeffaman wanti beeknu hin jiru kan jedhu namni maatiin isaa jalaa dhabame kun nyaataa fi wantoota isaan barbaachisu qabannee barbaadaa turreerra garuu arguu hin dandeenye jedhama. Yeroo qaama mootummaa waajjira poolisii aanichaa keessa jiran gaafannettis namni asitti hidhame hin jiru nuun jedhan jechuun miira yaaddoo keessa akka jiran ibsaniiru. Obbo Nagaasaan kan maqaan isaa sababa nageenyaatiin jijjiirame jiraata aanaa Fantaallee dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabuuti. Sababiin miseensota jiila gadaatii fi jaarsolee biyyaa kunneen hidhamaniif maaliif miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu galchuu diddan jedhamanii ta'uu miidiyaa kanatti himeera. Baatii tokko dura abbootii gadaatii fi jaarsoleen biyyaa akkuma iddoolee kaanii hidhattoota WBO qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuu qabdan yookaan sirna walharkaa fuudhiinsa baalii gadaa gaggeeffachuu hin dandeessan jedhamanii doorsifamaa turanii jedha namni itti dhiyeenyaan dhimma kana beekum. Kun immoo irra deddeebiidhaan kan itti himame ta'uu eree jiraataan kun abbootiin gadaa garuu namoota fedhii qaban simachuu malee kanneen hafan waliin walitti dhufeenya tokkoyyuu waan hin qabneef waan tokko gochuu hin dandeenye jedhama. Sirni gadaa barootaaf dhaalamee asiin ga'e kunis sababa kanaan addaan cituu hin qabu jedhanii aanga'ootatti dubbataniiru jedha jiraataan dhimma kana itti dhiheenyaan beekum. Kana malees abbootiin gadaa kunneen aanichatti nageenya amansiisaan dhabamuu wal qabatee misoomaawwan bu'uuraa tajaajila kennaa akka hin jirre eeruun nageenya amansiisaa fiduudhaaf mootummaa faana akka hojjetan waadaa galuu yaadachiiseera jiraataan kun. Abbootiin gadaatii fi manguddoonni hidhaman kunneen erga baatii tokko dura sirna buttaa qaluu raawwatanii booda kan fuudhaman ta'uu ibsuudhaan isaanis miseensota gadaa Michillee irraa Roobaa Jiloo Jeemboo, Gurroo Roobaa Hambuutii fi Haldaggoo Fantaallee dabalatee hedduun amma achi buuteen isaanii dhabamuu ereera. Akkuma yaadatamu muddee bara 2021 abbootiin gadaa Karrayyuu 14 bakka tokkotti mootummaan ajjeefamanii turan. Warri arra butaman kunu ajjeechaa sanarraa kan hafanidha. Abbootiin gadaa Karrayyuu 14 bakka tokkotti ajjeefaman sun mootummaan shaneetu ajjeese jechuun odeeffannoo sobaa OBN, FBC fi EBCdhaan tamsaasaa turus boodarra Reuters, Al Jazeera fi BBC'n abbootiin gadaa Karrayyuu sun qaamota mootummaatiin ajjeefamuu gabaasa hojjetanii mirkaneessanii turan. Abbootiin gadaa Karrayyuu sun kan ajjeese ammoo qondaaltota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalateeti jedhame. Kunis koree nageenyaa yookaan koree ajjeechaa Shimallis ijaareen ajjeefamanii jedhee ture Reuters. Kana qofaa miti miseensa paarlaamaa dabalatee qondaalli olaanaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aatis abbootiin gadaa Karrayyuu obbo Shimallis Abdiisaatiin ajjeefamuu mirkaneessanii turan. Oduu itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad daawwannaa hojiitiif tasa magaalaa Jimmaa dhaquun dhaga'ame. Wallagga deemee na ajjeesu jechuudhaan akka waan WBO'n Wallagga qofa jiruutti ibsaa kan turan Abiyyi konkolaataadhaan Oromiyaa keessa socho'uu sodaachuun heelikoopteraan Jimma wayita dhaqan suuraan agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo dubbii ta'eera. Dhalootaan Jimma waaniin ta'eef na jibbu jedhanii biyya bulchanitti uummata tokko waliin dha'uudhaaf yaaluudhaan kan beekaman Ministeerri muummee Abiyyi arra Jimma oolanii jedhame. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad wayita Jimma gahan hoggansa godina Jimmaatii fi uummata magaalaa Jimmaatiin simatamaniiru. Jimmattis hojiilee misoomaa hunda daawwachuuf achi imalanii jedhame. Gama biraatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qondaaltota olaanoo federaalaatii fi naannoo qabachuun kophaa isaaniitti xayyaaraan magaalaa Jimmaa gahaniiru. Pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeetii fi aangawoonni olaanoon federaalaatii fi naannoo Jimmatti akka argaman waajjirri koominikeeshinii godina Jimmaa beeksiseera. Hoggantoonni kun hundi wayita buufata xiyyaaraa gahan adda addatti simatamanis jedhame. Hedduu namoota biratti dubbii ijoo kan ta'e Wallagga yoon deeme na ajjeesu jechuudhaan Wallagga deemuu kan sodaatu Ministeerri muummee Abiyyi Jimmallee heelikooptera malee deemuu sodaachuun hedduu namootaatti waan ajaa'ibaa ta'eera. Bulchaa biyyaa ta'anillee dur konkolaataadhaan guutuu Oromiyaa keessa deemuun akka danda'amu pirezidaantiin duraanii Oromiyaa obbo Junayd Saaddoo
ji'a lama dura dubbatanii turan. Amma garuu Abiyyi dhiisii bulchaan ganda tokko konkolaataadhaan Oromiyaa keessa Jimmaas ta'ee haga Wallaggaa bakka tokko socho'uu ni sodaata. Ministeerri muummee Abiyyi aangoo qabatanii nagaa taatee kan hin beekne Oromiyaan lixaa haga bahaa kaabaa haga kibbaatti lola guddaatu deemaa jira. Ammuma wayita ministeerri muummee Abiyyi magaalaa Jimmaa oolanitti namni tokko magaalaa Jimmaa deemuudhaaf baay'ee rakkisaadha jedhame. Namoonni magaalaa Jimmaa deemuudhaaf magaalaan isaan fayyadaman takka sabbataa yoo taatu tibbana lola cimaa waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu tureen sabbataatti yoo xiqqaate loltoonni mootummaa 3 caalaan ajjeefamuu AGM isin biraan ga'uun ni yaadatama. Daandiin gama Jimmaa deemu sababa kanaan haga addaan cituutti ga'ee ture. Taateen kun guyyaa 3 dura ture kan mudate. Arra akka carraa ta'e osoo ministeerri muummee Abiyyi konkolaataadhaan deemanii karaa irratti maaltu akka isaan mudatu tilmaamuun nama hin rakkisu jechuudha sababa waraanaatiin. Ani Wallagga deemuu hin danda'u yoon deeme immoo na ajjeesu sana booda Wallaggaaf Jimma wal fixu jechuun Oromoo gandaan qooduufis ministeerri muummee Abiyyi guddoo yaalaa turuun kan yaadatamudha. Andeemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Kunis akka waan waboon Wallagga qofa jiruutti ibsuu barbaadaniiti. Ta'us garuu faallaa kana Jimma keessaas waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan akka jiruutu himama. Godina Jimmaa keessa ammatti bakki waboon hin sochoone yoo jiraate magaalaa Jimmaa qofa jechuun ni danda'ama. Bakka hedduutti waraanni akka jiru miidiyaalee mootummaa ofiifuu mirkaneessaa turan. Fakkeenyaaf amma dura maatiin pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa Jimmatti shaneen ajjeefamteetti jechuun kan gabaasaa ture. Miidiyaadhuma mootummaa OBN ture. Godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa ganda Koonchitti humni shororkeessaa Abaawo Shanee. Abiyyi ammoo akka waan waboon Wallagga qofa keessa socho'uutti Wallagga yoon deeme na ajjeesu jechuun ibsanis godinuma inni keessaa dhalatee fi arra inni akka nagaa taateetti ibsu keessa waboon akka jiru gabaasni OBN kun ragaadha jedhame. Ministeerri muummee Abiyyi waggaa 7 dura Jimma deemuudhaaf konkolaataa barbaadaniin socho'aa turan arra garuu hin dandeenye. Oduu itti aanuun balaa konkolaataa kaaba Wallootti mudateen namoonni 40 lubbuu dhabuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa namoonni 25 du'uu isin biraan geenyee turre ta'us galgala kana oduu biraa haaroo ba'een namoonni du'an 40 gahanii jiru jedhame. Naannoo Amaaraa godina Walloo kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 40 du'uu ogeeyyiin fayyaatii fi namoonni ijaan argan himanii jiru jechuun BBC'n gabaaseera. Balaan kun kan mudate aanaa Daa'untii keessatti guyyaa kaleessaa yoo ta'u konkolaataan geejjiba uummataa magaalaa guddoo aanichaa Kurbaa jedhamturraa namoota 60 ol fe'ee gara Dasee deemaa ture garagalee hallayyaa bu'uun akka namoonni kun du'an jiraattonni himaniiru. Konkolaataan geejjiba uummataa garagalee kun qixqixii jedhamuun kan beekamuu fi namoota 28 qofa fe'uu osoo qabu humnaa ol namoota 60 ol fe'ee osoo deemu bakka garagaleetti lubbuu namoota 40 gaaga'ee jedha qindeessaan buufata konkolaataa magaalaa Kurbaa. Balaa kanaan konkolaachisaa dabalatee namoonni 40 yoo du'an 30 kan ta'an amma miidhaa qaamaatiif saaxilamaniiru. Maatii tokko keessaa namoonni 2 haga 3 faa akka du'an ogeeyyiin buufata fayyaa magaalattii BBC'f mirkaneessaniiru. Haga ammaatti mana tokko keessaa reeffi 2 fi 3 faa waan jiruuf guyyaan arraa baay'ee ulfaataadha jedhame. Magaalattiin lafa dhiigaa taatee ooltee jedha ogeessi fayyaa buufata fayyaa magaalattii BBC'f yaada laate tokko. Seenaa Itoophiyaa keessatti dhuma bara 2024 naannoo Sidaamaatti balaa konkolaataa mudatee namoonni 71 bakka tokkotti du'uunis ni yaadatama. Itoophiyaatti balaan konkolaataa ulfaataan akkanaa bal'inaan kan hin dhaga'amne ta'us akka waliigalaatti biyyattii keessatti balaa konkolaataa mudatuun guyyaatti lubbuun namoota 14 guyyaa hunda ni darbaa jedhamee amanama. Naannoo Sidaamaatti ji'a darbe keessa balaa konkolaataa mudateen ammoo guyyaa tokkotti konkolaataa tokko irratti namoonni 71 du'anii turan. Hanqalee isaa kunis bakka tokkotti namoota 40tu du'e. Itoophiyaatti sababiiwwan balaa konkolaataa kanaa irra caalaatti konkolaachistoota jedhamu. Fakkeenyaaf namoota humnaa ol fe'uu konkolaachisaan qaaxiraa yookaan osoo hin rafne konkolaachisuu isa bira darbee dhiphinni daandii balaawwan konkolaataa biyyattii hammeessee jira jedhama. Oduu biraatiin
Namichi haadha warraa isaa qaama cicciree ajjeesuun himatame adabbiin du'aa itti murtaa'e. Itoophiyaatti yakki suukannee isaan dubartoota irratti raawwatamu itti fufee jira jedhame. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti namni Tahaayyee Boggaalaa jedhamu kan haadha warraa isaa ajjeesee qaama ishee cicciruun reeffa ishee mana fincaaniitti gatuun himatame adabbiin du'aa akka itti murtaa'e ministeerri haqaa biyyattii beeksise. Himatamaan kun yakka kana kan raawwate hagayya 27 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tilmaamaan sa'aatii 5 fi hagayya 28 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 6 daqiiqaa 30 gidduutti yoo ta'u jalqaba haadha warraa isaa mukaan rukutee ajjeesuun ibsameera. Himatamaan kun reeffa ishee achitti dhiisee erga manaa bahee sa'aatii muraasa booda deebi'ee lafa isheen kufte irraa harkisee mana fincaanii geessuun miila ishee tokkorraa kaasee qaama ishee hunda kukkutuu ministeerichi ibseera. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Ameerikaan godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu eegaluun himame. Guyyaa kaleessaa namoota 500 erga to'attee booda har'a Ameerikaan godaantota gaggeessaa jirtis jedhame. Kunis ajaja pirezidaantii Tiraampiin ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo murteen Tiraampi kun daba hamaadha jechuun qeeqeera. Ajaja pirezidaantii Tiraampi hordofee godaantota seeraan alaa Ameerikaa keessaa baasuun akka eegalame White House beeksiseera. Dubbi himtuun White House Caroline Levitt akka beeksiftetti balalliin godaantota seeraan alaa biyya irraa dhufaniitti isaan deebisiisuu eegaleera jette. Pirezidaantii Tiraamp addunyaadhaaf ergaa cimaa fi ifa ta'e dabarsaa jiru. Karaa seeraan alaa Ameerikaa keessa yoo seentan gatii cimaa isin baasisiisa jechuun X gubbaatti barreessite Caroline Levitt. Maxxansa dubbi himtuun White House X gubbaatti maxxansite irratti namoonni hidhaman hiriira galfamanii xayyaara waraanaa kan fe'umsaa ta'e keessa seensifamaa osoo jiranii suurri ni agarsiisa. Namoonni to'ataman kunneen eenyu akka ta'anii fi garam akka geeffamanis wanti ifatee garuu hin jiru. Oduudhuma wal qabatee fi mormii Tiraamp mudateen kolugaltummaa gaafachuun mirga akka addunyaatti beekamtii qabuudha jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtee Tiraamp ilaalchisuun ibsa baaseen. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eeyyama baqattootaa dhoorkuu fi sagantaa kolugaltummaa Ameerikaa dhaabuu himuu booda ibsa kana baaseera. Akka ajaansi France Press gabaasetti biyyoonni hundi daangaa isaanii keessatti aangoo isaaniitti fayyadamuu ni danda'u garuu dirqama mirga namoomaa irraa maquu hin qabanii jedhan. Dubbii himtuun waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Raavinaa Shamdasaanii kolugaltummaa gaafachuun mirga akka addunyaatti beekamtii qabuudha. Kun ammoo waan jiruudha. Tiraamp ammoo kana dhoorkuun sirrii miti jechuun dubbatan. Dubbii himtuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Wiixata darbee pirezidaantii Tiraamp ajaja sagantaa eeyyama baqattootaa dhoorku mallatteessanii Ameerikaan godaantota lakkoofsa baay'ee qaban keessumaa baqattoota gara hawaasaatti fudhachuuf humna hin qabdus jedhanii turan. Tarkaanfiin kun baqattoota Afgaanistaan 1,600 kolugaltummaadhaaf eeyyama argatan jalaa haqeera. Kanneen 3,000 ta'an immoo Albeeniyaatti qubsiifamuuf eeggataa jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dameen dhimma baqattoota qoratu UNHCR baqattoota akka haaraatti qubsiisuun lubbuu baraaraa jira. Bulchiinsi haaraan baqattootaaf furmaata kennuuf hojjechuu itti fufa jedha. Ameerikaan walumaa galatti yaaddoo baqattootaa ta'uu itti fufteetti. Galgala kanaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii.